Ifa wajjiyoo viidiyoon kun isinitti tolee subscribe like share gochuun dagatanaa la haaraa kiyya kana nama jajjabeessitanii an ammoo ammallee walni jedhu ilmaan halaal qofaaf jedhee jechuudha waan kana wanna dubbadhe gorsi an qabadhee dhufe kunillee haasomni duratti haasee guutuun jechuudha ilmaan halaal qofa isin aga fedhellee waa isiniin jedhu ilmaan halaal akkanatti hin aarre ni beeka ilmaan haraam ammoo aartanii dhiiftanii anaa wanna irraa buuftanii jiru isinum toota kiyya dhiifama yeroo duraatiif adaba dhabuu kiyya maaltu adaba na dhabsiisoo jettanii waan hedduu tokkotu waan silaa namni komoo kunillee kaan irratti dalagee kunillee kaan irratti dalagutu afaan na baase Bofti kamoji inadu yusa waita siadu irba tambusu kesa midani imi mambo aka kesa garani bala gese bala lamtu mal agese Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya keenya kabajaatiif kajalalaa isin haa ga'u jecha kabitatee fi kagurguratee jaalatee dhukkubee fi kamaraate. Kabajamtoota hordoftoota keenya akka qaltitti illee taanaan akka dhugaatitti illee taanaan jechuudha. Yeroo haywaanota tokko jira haywaanota yeroo bahara qarree galaa jechuudha yeroo roobni roobu miti guuratte jechuudha garuu ammoo yeroo roobni caamu ammoo miti santu achi deemee haywaanota san nyaata jechuudha jiruun abbaa kamiifuu yeroo takka fursaa kennitee akka kafalatu goote jechuudha walumaa galaanii kanaaf maaliif jettillee wanaan jettan yeroo tanan dura Muktaar nama jaalatee jaalalaan dhibamee akka tokko ta'ee mustashfaa irratti mustashfaa galee achi kaka'ee biyya galee alhamdulillah kun fuudhee jechuudha yeroo san ammoo abdataan abbaa cidhaa yookaan abbaa walumaa galaanii abbaa aruusaa ta'uuf gammachuu irra jira bubbeen garuu yeroo abbaan akka abbaan fedhetti bubbiftu yeroo tokko nama garagalchiti yeroo tokko nama garagalti walumaa galaanitti garagalti akkuma yeroo san Muktaaritti dhibametti san irrayyuu ta'e jechuudha abdataa Muktaar qofa son ta'in kabadee tana buuteen isaa dhabamee jira jechuudha tokko amma ittaanee lammaffaa Muktaar akkas ta'ee ittaanee sadaffaan kanarra ammoo namni jaalatame sun ammoo nama tokko jechuudha yeroo kana iciitiin waan kana jidduu jiru ammoo maalii jedhee barbaadee bakka itti dhabeechuudhaan jechuun wanni akkanaa takka jaalalaan maraachuulleen dhuguma jaalalaa fi dhibamuulleen dhuguma garuu ammoo nam tokkocharratti ijoolleen araashiin meeqa walirratti akkana ta'uun ammoo dhugaan fakkaatu jechuudha walumaa galaanii kanaaf ammoo iciitiin xixiqqoon jirtu ammoo maalii jedhee bakka san dhabee marumaafuu jechuudha jaalalli wanni nama gooneen qabdu jechuudha namni jaalalaan maraatu nama baay'eedha namni jaalalaa fi dhibamus nama baay'eedha jechuudha Zuleykaan gaafa Nabii Allah Yuusufiin maraate qabeenya ofii guutuu qasrii namni Yuusufiin maqaa itti dhaatee dhumnaan qabeenya isii guutuu hammartee itti kennite jechuudha Leeylaan ammoo gaafa Qays maraateef nama karaa isitti nageessu waan hunda kennaaf osoo jedhu taa'ee umrii ofii guutuu fixe jechuudha jaalanii namni jaalalaa fi jaalala yeroo ammaa teendatan osoo hin ta'in jaalala bira taree ushaaqatu jira jechuudha jaalalti teendatanii ta yeroo namni gariin mallaqa keessirraa jaalataa namni gariin si jaalataa garuu ammoo jaalala san bira taree namni gaafa aashiqummaa seenee aashiqummaan tun ammoo waan feete nama gootii waan feete nama maraachitii AB abbaa sanii osoo hin beekini kama isiif maraatan qofa of argan jechuudha kanaaf ammoo rabbi bakka san walumaa galaan nama jaalalaan hin mokkorin jechuudha rabbi jaalalaan nama hundaa mokkorinii kabajamtoota amantoota kiyyaa warri dhalaallee warri dhiiraallee warri mallaqa namaa fa'aa jaalatanii warri yookaan qabeenya isaa jaalatee yeroo qabeenyi isaa sun kutetti ammoo jaalalli isaa sun geettee durumaayyuu jaalala osoo hin ta'in suni walumaa galaanii garuu ammoo waan akkana kana hundaafuu yeroo takkatti jazaan ni deebi'a jechuudha hundaafuu jiruun ooftee irra ni geessite jechuudha warroota dhiiraallee warroota shamarran jaalatanii irraa mallaqa nyaatanii yeroo baay'ee irra guddin nama baashina ta'ee gizee keenya kana keessa jechuudha dhiirri fayyaalessa osoo hin ta'in dhiirri dhalaa barbaadee dhalaa taan garana fuudhee takka haadha bultii godhatee takka ammoo garana fuudhee sun ammoo dalagaa mallaqa itti fidde jechuudha namni akkasii sun ammoo qajeelaan jiraata jechuudha namni akkasii qajeelaan jiraata nama akkasii ammallee hin mokkoramu garuu ammoo namni mokkoramu nama xabi'ii nama miskiin nama takkatti takka argadhee haadha ijoollee godhee waliin jiraadha ka jedhu sun jechuudha inni mokkoromaa walumaa galaan mokkoramus dhiisus inni namaan adda ta'ee argamuun isaa qofti nama gaa jechuudha walumaa galaanii jiruu
namummaa ka jiraataaru isa malee warri kun ka ijoollee meeqarraa horee ta'anis yeroo ijoollee shanii jaha taate haadha ijoollee garii yatiima godhanii biraa kutanii ijoollee walumaa galaan osoo akkas jedhu haadha tuni dalaydee fiddii tun haadha ijoolleeti osoo jedhu yookaan sunillee haadha ijoollee taati ni xallaqaa ijoollee yatiima taati suni abbaan jedhamu walumaa galaan jechuudha gaaf guddatte ijoolleen sunillee abbaa jettee waamtu amalallee ammoo ka abbaa ofii irraa dhaaltee akkasuma eegaltii yeroo kanatti ammoo hormaannummaan ilma namaatu hotti tolaa deemaan jiru jechuudha badaa deemaara malee kanaaf ammoo namni kenna nama biraa akka jinsiyaa biraa yookaan zeegaa biraa waan akkanaa qaban natti illee fakkaatu dhugumaanii hin arginillee akka tokko Bangaalii Paakistaanii kanneen illee marginaa jechuudha arabni silaafuu arabumaa iyyuu ni xallaqan fa'a malee akka kennaa kana dalagatanii irraa nyaachuun hin jiru. Namni kenna akkuma walumaa galaan namni kenna waan akkasii kana baay'ina namuma kenna qaba jechuudha insaaniyyummaa keessaa ka'achi baay'illee nama kenna jedhe amma walumaa galaanii afaan nadidee dhuga dubbachuu dandiidu afaan jechuudha warroonni dhiiraa warroonni waan kanaaf natti aartan ammoo namni muhtaramni silaafuu natti naaru namni muhtaramni natti naaru dhiira ta'ee dhalaa ta'ee jechuudha dhalaallee warri yeroo takka nama arrabsu nama muhtaramallee arrabsu nama ammoo jaalalaan nama sobee karaa nama dabarsee mallaqa namarraa nyaatee qabeenyi sun yeroo dhume simbeeku namaan jedhu suni mana adam qofa osoo hin ta'in banaat hawwaatitti tarraa jechuudha isinis warri shamaraa warri dhiira jaalattanii yeroo irra lallattanii yookaan carraan isaa naan taane yookaan yeroo mallalli isaa ture namni kun faashiidhaa of duratti illee naaf hin tolu yookaan ammoo amalli isaatu naaf hin taane walumaa galaan jettanii of duuba deebitanillee jechuudha walumaa galaanii jiruu gaariillee yoo jiraattan of duratti jechuudha garuu jazaan namarratti dalaydan takkasii deebitee akkasii sun sirraa kafalamtu malee akka jiruu gaarii hin jiraanne asumaan beeki gorsi isiniif haa ta'u jechuudha irra baay'inni ammoo dhiira caalallee shamara caalallee dhiiratu jaalalaan nama sobee dhiiratu jaalalaan mallaqa namarraa nyaata garuu ammoo bara 2023 lamarraa kaasee aga 23 jechuudha dhalaalleen taxawwartee dhiira akkas gochuu eegalte jechuudha kanaaf ammoo garri kuni garuma kamittuu namuma kamiifuu gara keeriititti gara jabummaatiif gara taxawwuriinsaatti deemaara itti fakkaate malee gara uf duuba deebi'insa jaahilummaatitti nu geessaara jechuudha abba bakamuu taanaan dhiirallee taanaan dhalaallee taanaan jechuudha dhiirrillee ka dubartii fuudhee haadha ilmaanii godhatee dhiira yoo dubartiin itti ulfooftu garaa baasu jira jechuudha rifatee aaree akka nama yeroo takka nama waan jedhu yeroo garuu ammoo dhugaa biratti namni dhugarratti qaamni ammoo hin barbaachisu jechuudha namni natti aaru abbaan feete dhugarra yoo na aare natti aaru an kanaaf dubatti illee an kanaaf walumaa galaan dhugarra abbaan feetan na aara abbaan feetan na jaaladha jechuudha isinii fi miti an dhugaan na dubbadhaa jettee jechuudha dhugaa namni dhoyse ammoo deemtee walumaa galtoota furdootuuti akka aarinsaa naasoo jechuudha kanaaf ammoo isinitti illee dheeressee kabajamtoota furdootuuta kiyya isinitti illee dheeressee wanni kun gorsa maraafuu haa ta'u namni mustaqbala ofii jiruu halaalaatiin ijaarachuu yaada namni wanni wal fuudhee walirraa ilmaan horuuf ilmaan halaalii argadhee ilmaan halaalii barnootaan na caaltee abbaa kiyya haa caaltu ilmaan ilmi namaa jechuudha abbaan wanni inni isa ofii ol caalsisuuf fedhu ilma ofii qofa jechuudha kana ammoo yoo ilma halaalaa ta'ee ati adabaan barsiifattee adabaan si guddate ilma keetuu si caala jechuudha ilma abbaa caalu jedhamee dhufa jechuudha garuu ammoo yoo abbaanuu nama kheyrii hin qabne nama dubartii irraa mallaqa nyaatee dubartii taan irraa mallaqa nyaataa taan haadha ilmaanii godhee manatti taan jala deemaa guddatee ilmi dhufa ammoo sanuun ga'uu hormaanni dhufu didiqqaataa dhufa jechuudha kanaaf ammoo waan akkasii suni baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha biyyi namaatitti namoonni keenya irra baay'ee biyya namaa keessaranii baqa keessaranii garii ammoo nama haadhaaf abbaan hin guddisuntu jira yoo dhiifamallee narraa ta'a jechuudha isin warri haadhaaf abbaan kabajaan guddifte nama garii ka barandaa yaala barandaattu jira yaala suuqaattu jira jechuudha kanaaf ammoo namumtiin tunuu maalii jedhee warran beeyna jira kanaaf namni tokko waa'ee insaniyummaa kana dhiisee waa'ee tiyya qofaa tana yaada jechuudha sun ammoo isin warri shamaraa nama akkasiillee ofirraa eegaa jaalala taniin sobamina isinillee gara sila waan fakkaatu
isinillee ammoo warruma kanarraa barattanii namni dhugaa na wajjin deemu hin jiru kana waan ta'eef anillee itti eegalu anillee sobnaa jiraadhu irraa haa nyaadhu jettanii kanaaf ammoo sunillee dogongora guddaa keessa nama naqaa jechuudha. Namni yoo si bira dogongore ati salaaltee dogongoruun hin ta'u jechuudha. Isin dheeresse kabajamtoota furdiftoota kiyyaa qophii keenya katuma raawwan wajjin turtan galatoomaa duraan tursee dhiifa wajjin yoo viidiyoon kun isinitti tolee subscribe like share gochuun dagatinaa jechuudha. Akka chaanala haaraa kiyya kana nama jajjabeessitanii kabajamtoota furdiftoota kiyyaa akka chaanala haaraa kiyya kana na jajjabeessitan ana ammoo ammallee walni jedhu ilmaan halaal qofaaf jedhee jechuudha. Waan kana waan nu dubbadhee gorsi an qabadhee dhufe kunillee haasomni duratti haasee guutuun jechuudha. Ilmaan halaal qofaaf ilmaan haadha abbaan nagaan guddifatte qofaaf kuuwwan ammoo Mustafaa miti abbaa feeteyyuu hin dhaganii Mustafaan eenyuuf isaan dhagaansaa Mustafaan eenyuufi walumaa galaan jechuudha. Kanaaf ammoo isin aga fedhallee waa isin jedhu ilmaan halaal akkanatti hin aarre ni beeka. Ilmaan haraam ammoo aartanii dhiiftanii anaa wanna irraa buuftan jiru. Isinumtii namumtii kan qabne walumaa galaan isinuu namumtii osoo beektanii gara ilmaan haraam sanatti hin dabdanii. Kanaaf ammoo waan feetanillee ta'u natti aartanis rakkoon qabu jechuudha. Isin ammoo na aartanillee kabajamtoota furdiftoota kiyya dhiifama yeroo duraatiif adaba dhabuu kiyya maaltu adaba na dhabsiisoo jettanii waan hedduu tokkotu waan silaa namni komoo kunillee kaan irratti dalagee kunillee kaan irratti dalagutu afaan na baase jechuudha. Namallee na arrabsu osoo namni na irratti waa oofe osoo namni waa naan jedhe osoo namni na arrabse haga arrabsu qaba jechuudha yeroo kamuu. Laakiin ammoo dhugumaan waan xiqqoo nama waraantu takka dhugaa taatee osoo beekan callisuun waan nama aarsuuf yeroo takka akkasitti kanaaf xiqqoo afaan bate jechuudha. Yeroo duraatiif aaree yeroo duraatiif waa isin jechuu kiyya jechuudha. Kanaaf ammoo nama hundaan hin jenne ilmaan haadhaaf abbaan guddiftee fi ilmoo halaaliin hin jenne waan kana jechuudha. Keessatti ammoo quba qabaadhaa sumaan dhiifama haqa qophii keenya katuma raawwan hin hojjetu tan galatooma horaa bulaa.